Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fuwaarshoo jalatti eeyyanigaa akkuma beekamu aktiivistiyoota ciccimoo Oromoo qabdu keessaa kabajamaa fi ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fuwaarshoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaa fi jaalalaa bakki jirtan maratti isin bira haa gahu jecha mee har'aa imbibbaa xiqqoo qabannee dhufneerra keessummaa haaraas immoo qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Mee keessummoota kiyyaanis waliin isin barsiisa jechuudha. Egaa warri maatii keenya taatan laayikii nu gochuu hin dagatinaa. Warri immoo dhaara dhuftan maatii keenya ta'a, maatii bashannanaa ta'a, maatii jaalalaa ta'a, maatii Fuwaarshoo ta'a. Kanaafuu maal gochuu qabdu ree? Subscribe godhattanii nu hordofuu nu waliin jaalalaa fi taphaa wal barsiisuu ergaawwan adda addaa waliif akka dabarsinuuf nuti illee akka jabaannuuf nu jabeessaa jennaa. Gamanumaan mee keessummoota kana keessummoota haarawaa ka har'a istuudiyoo kootti affeerradheen jira jechuudha kan dhufan jechuudha. Kanneen keessaa maqaan jiraa jechuudha kan har'a isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Eeyyanigaa akkuma beekamu aktiivistiyoota ciccimoo Oromoo qabdu keessaa yookaan immoo Itoophiyaan qabdu keessaa jechuudha. Aktiivistoota ciccimoo addunyaa irratti sadarkaa qabanu isiniif qabadhee dhufeetin jira. Egaa eeyyani kan isin beektanu jechuudha. Aktiivistii namni wallaalee hin jiru. Egaa obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa aktiivistii Oromoo jechuudha. Bakka bu'aa qeerroo Kiyaar Bashiir bakka kana dhuftee egaa nu waliin gaafiif deebii gochuu keetii fi ulfaadhu jechuun barbaada hangama kootiin. Eeyyeen itti aansuudhaan aktiivistii beekamaa Londanitti kan argamu jechuudha. London magaalaa Londanitti kan argamu jechuudha. Abbaa Giddii Abbaa Garoo isiniif qabadhee dhufeera. Abbaa Giddii waamicha keenya kabajanii egaa istuudiyoo Fuwaarshootti argamu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu aktiivistii cimoo tokko nama haalaan egaa miidiyaa irratti kan waggaa 80 fi Oromoof qorrifachaa turan waggaa 80 kan baddaa turan jechuudha. Oromoo wajjin waggaa 50 kan baddaa turan jechuudha. Amma kun waggaan isaanii 80 garuu amma dulloomanii ulleedhaa. Waggaa 50 baddaa turan jechuudha. Qabsaa'aa cimaa jechuudha. Kanaafuu amma isaanis kun asitti bakka kanatti argamu turan jechuudha. Qabsaa'aa cimaa jechuudha. Kanaafuu amma isaanis kun asitti bakka kanatti argamu maqaan isaanii immoo maqaan isaanii xiqqoo nu rakkisaa waan ta'eef Abbabaa yoo jennee Abbabaa moo Akaakaa jennu. Egaa abbaa keenya bakka kana hunda qabsoo kana hunda keessa darbitanii egaa qabsoo keessatti umurii keessan fixanii jechuudha. Amma immoo aktiivistii cimaa taatanii miidiyaa irratti tajaajila eegaluu keessanii baga gammaddan jechuun barbaada. Baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e jechuun barbaada itti aansuudhaani. Egaa kabajaaf ulfinaan gara Fuwaarshoo istuudiyoo Fuwaarshoo dhufuu keessanii fi ulfaadhaa jenna Akaakaa. Egaa har'a aktiivistoonni sadeen kun bukkee kiyyatti argamu jechuudha. Isiniifan dhiyeessa jechuudha. Ammasitti amma gaafiif deebii eegalutti jechuudha. Egaa mee gaafiif deebii keenya waan hin jira gaafadhu walumaan dhageenya jechuudha. Mee aktiivistii qeerroo beekamaa jechuudha kan Awustiraaliyaatti argamu jechuudha. Awustiraaliyaatti kan argamu Kiyaar Bashiir mee gaafii san gaafadha. Mee Kiyaar Bashiir al tokko atillee funyaan keerraa osoo waan akka adii tokkotu sitti jira. Furrii isa jedhan sana natti fakkaata. Mee al tokko xaraga dhibates qophaa'ee. Ulfaadhu xaragachuu keetiif. Garuu waan akka sooftii kana osoo fayyadamte gaarii natti fakkaata. Ayyan
mee akaaka isinis mee al tokko ko mee al tokko maal jirtu akaaka akaaka isinis hamuu madhaati al tokko yeroo isin qabdeetti natti fakkaata galatoomaa ulfaadha ajaja keenya furachuu keessaniif abbaa gitti mee isinis al tokko funyaan keessan osoo qulqulleeffattanii xiqqoo waa asiitti jira waan ta'eef dhiitamaa waliin na'uuf oolchaa jecha galatoomaa ulfaadha gaaf stuudiyoo keenyatti argamu keessanii fi galatoomaa jenna ayyee egaa daawwattoota hordoftoota kabajamtoota chaayinaal Fuwaad Shoo jalatti jirtan marti keessanuyyuu koomantii jalatti yaada keessan nuuf kaa'uu hin dagatinaa eeyyen mee amma aktiivistii keenya beekamaa fi jaallatamaa waggaa 65 kan qabsaa'aa ture jechuudha hamma jechuudha kan baqattummaa keessa jiru jechuudha qabsoo cimaa keessa darbeetu jechuudha namni kun egaa kun beekamu abbaa giddii hin beektanii jechuudha nama umurii isaanii jechuudha qabsootti fixanidha jechuudha mataallee achi keessatti mataan isaanii dheeraa ture qabsoo keessatti mataan isaanii akka dhumeedha kan seenaan dubbatu jechuudha asirratti argamu warra stuudiyoo Neymar Fuwaaditti argamu jechuudha abbaa giddii mee dura gara gaafii kootti osoo hin seenin engadda kan interview gootanii turtanii miidiyaa guddaa san irratti jechuudha miidiyaa akaakayyuu irratti jechuudha gaafii tokkokkii irratti illee hojjechaa jirraa jettanii jechuudha engadda jechuun tokkokkii irratti illee ni dalagaa jirraa jettanii dubbattanii jirtu natti fakkaata tokkokkii irratti mee akkamitti dubbataa turtanii jechuun tokkokkii irratti kan isin dubbataa turtan suni wayyaaniidhaaf dubbataa turtanii moo kam mee tokkokkii irratti akkamitti dubbataa turtanii abbaa giddi gaafii kiyya tokko naaf deebi'ee ulfaadhaa jechuun barbaada gamanumaani mi aktivisti keessa qabsaa'aa waggaa 45 jechuudha abbaa giddii biyyattiin keenya lola naannoo Tigraayitti geggeeffamaa jiru keessatti jechuudha haala isin qunnamtii qabdanu jechuudha warra sana waliin abiyyii buusuudhaaf itti dhiyaataniiru achi dhaabbatanii illee yoomii isaanii waan adda addaa kana dhukaasa bananii 4 kiiloo dha'uu danda'u waan jedhu dubbattanii turtanii mee haala kam keessatti argamti jechuun hanga shawaa roobit saatallaafiin awwajamee jira san jechuun opiin achi keessa seentee jirti jechuudha ka wayyaane axaayyee baatee kamisee kana amma walitti dhufuudhaaf waboo wajjin walitti dhufuudhaaf guyyaa tokko sa'a wayitu hafe boru yookiin hadha galgala surprise ageenyu gara sana kana jennaan dhumatteetti shawaa roobit erga saatallaafiin awwajamee shawaa roobit jechuu bar madfiidhaan finfinnee dha'uu dandeessa dhiifama nan naheetu xiqqoo nan nahee yeroo si 4 kiiloo dhahamuu danda'a jettanu kaa mootummaan jigeera jechuudha waan ta'eef bicuu xiqqoo anis kaa waa'een biyya kiyyaana yaachisa jechuun waaf hin nahee na of walchaan jedha abbaa giddii galatooma abbaa giddii jechuudha amma jarri dhiyaataniiru jechuudha as dhaabatanii 4 kiiloo dhahuu danda'u jechuudha maalee garuu inni akka fudhannu tilmaamnu inni erga dhukaasaa achi dhaabbatanii 4 kiiloo dhahuu danda'ama ta'e maalee garuu jarri keessanis mee maali amma fakkeenyaaf egaa warri hidhatan illee jarri keenya jechuudha warri achi dhaqan jechuudha surprise nu godhu waan jedhu dubbattaniitu surprise nu godhu yeroo kana yedduu kana wal qunnamu jettaniitu aha wal qunnamtii qabdu jechuudha isin jiraan jechuudha mee ka sirri makka kalaas kana booddee abiyyii boyera jedhaa
akkasiin tilmaamuu dandeenya ka abbaa giddi akkasuma dire ayyee kabajamoo beekaa fi ulfaataa namaa gaafiin kiyyaa inni sadaffaan abbaa giddi jechuudha abiyyi turkiin deemuun isaa kun maaliif jettanii tilmaamtu jechuun mee abiyyi turkiin deemuun isaa maaliif jettanii tilmaamtu hundatu tolfatee maal jedhee qindeeffatee sokkee malee lafuma keetii miti kun seenaan inti aadaan inti jara kanuma deebi'ee dhufuu ni mala amma maaliif yoo abdiin kutanne yoo waa xiqqoo ni jirti jedhe yoo abdii kutate immoo achumatti hafa waan ta'eef achi baqatee ture jechuudha. Nakkasin seene garuu waan daawwannaadhaaf akka deemen ta'e baqatee ture jechuudha. Beekamaa fi jaallatamaa waggaa 65 kan qabsaa'aa ture jechuudha. Hamma jechuudha kan baqattummaa keessa jiru jechuudha. Qabsoo cimaa keessa darbeetu jechuudha. Namni kun gaaffii beekamu abbaa giddii hin beektan jechuudha. Nama umurii isaanii jechuudha qabsootti fixanidha jechuudha. Mataallee achi keessatti mataan isaanii dheeraa ture. Qabsoo keessatti mataan isaanii akka dhumedha kan seenaan dubbatu jechuudha. Asirratti argamu warra istuudiyoo Neymar Fuaditti argamu jechuudha. Abbaa giddii mee dura gara gaafii kootti osoo hin seenin engaddaa intervii kan intervii gootanii turtanii miidiyaa guddaa sana irratti jechuudha. Miidiyaa akaakayyuu irratti jechuudha. Gaafii tokkokkii irratti illee hojjechaa jirraa jettanii itti engadde. Jechuun tokkokkii irratti illee ni dalagaa jirraa. Jettanii dubbattanii jirtu natti fakkaata. Tokkokkii irratti mee akkamitti dubbataa turtanii jechuun tokkokkii irratti kan isin dubbataa turtan suni wayyaaleedhaaf dubbataa turtanii moo kam mee tokkokkii irratti akkamitti dubbataa turtanii abbaa giddi. Abbaa giddi galatooma gaafii tokko dagadheetanii jechuudha ammaa kan deebi'ee gaafii inni lammataan mee aktiivistii jechuun nama waan gara fuulduraatti tilmaamudha jenneerra waan ta'eef gara fuulduraatti Itoophiyaan kun maqaasii qayyarachuu qabdi waan jettan dubbattanii turtanii haala kamiin qayyarachuu qabdi mee abbaa giddi deebii kana haala kamiin achirratti dubbattaniittu garuu asirratti nu ibsaa daawwattu. Argata. Baay'ee. Biyyattiin sun yoo itti fufti taanaan maqaasii jijjiirrattee alaabaasii jijjiirrattee qamiisii jijjiirrattee itti fufti. Haala sabammiin fedhu maqaasii caaltuu jedhee moggaafata. Fedhu dabriituu jedha. Fedhu boontuu jedha. Fedhu siifan gaafatee biyyatti alaabaasii jijjiirrattee warri walitti dhufanii akkasitti ijaaru. Galatooma Aminaa yookiin kanzii yookiin immoo haadha kanzii yoo taate rakkoo maalii qabale jechuun yoo barbaade abbuma barbaadetti moggaafamuudha waan ta'eef maqaan Itoophiyummaa amma isin nama guddaan akkanaa nani beekaan akkanaa aktiivistiin cimaan qabsaan akkanaa maqaa biyyatti jijjiirra Aminaatti boontuutti jechuun kun xiqqoo waan naquu qellee ta'ullee na offolchaa yoo dogoggorellee jechuukooti. Akkamitti isin maqaa Aminaatti jijjiiruuf qabsaa jirtu jechuudha akkanii hubadhetti jechuudha. Galatooma abbaa giddi egaa namni yeroo dulloome wama fedhe dubbata. Kanaafu dhiifamu rakkoo miti homaa miti na offolchaa jechuun barbaade. Kabu'aa qeerroo Kiyaar Bashiir bakka kana dhuftee egaa nu waliin gaafiif deebii gochuu keetii fi ulfaadhu jechuun barbaada hangama kootiin. Abiyyi Turkiin deemuunsaa kun maaliif jettanii tilmaamtu jechuun mee Abiyyi Turkiin deemuunsaa maaliif jettanii tilmaamtu? Angorra amma bu'eetiin jira already biyyi baddee jirti allubbuun kiyya akkamittiin baraaraa maatii kiyya akkamittiin baraaruu danda'a waan jedhu karaa xaragachuu deeme malee Abiyyi waa takka wanti inni waraana bituuf deeme hin jiru. Sababnis maaliifi karaa kam gala waraanni karaan Jibuutii cufatee jira.
karaan gondariin deemu jarri qabattee jirti karaa kamiin biyyatti galchuuf mee hundi keessanuu Ayyee obbo Kiyaar galatoomaa amma abiyyiin gara Turkii deemuunsaa meeshaa bitachuuf miti jechuun meeshaa bitachuu otoo hin taane meeshaa garagalchuun hin qabu jechuudha. Mootummaan meeshaa garagalchuun hin qabu jechuudha. Karaani kaa Maqalees cufameera, karaan Gondares cufameera. Egaa akka obbo Kiyaar jedhaa jiranutti kaa hundi keessan dhagahaati jirtu waan ta'eef malee mootummaan lafarra hin galchu meeshaa yeroo galchu waraanas barbaadu waan fedhe illee biyya alarraa galchuu yoo fedhe xiyyaaraan kan inni galu. Kana beektuu eegalu na ofolchaa garu malee mootummaan lafaanii miti kan inni galchuu danda'u gaazii waan adda addaa kana lafaan galuu danda'a. Garuu wanta akkanaa kun meeshaan xiyyaaraan kan isii jedhu obbo Kiyaar moo jarri suni xiyyaaraadhaan buusu akkas ta'uu danda'a akka tilmaama keessanitti haa fudhannu kaa egaa daawwattoonni hordoftoonni keessallee asirratti deebii kana jarris akka deebisanu. Egaa aktiivistiin keenya cimaa fi jaalatamaan kan Astiraaliyaatti argamu kun jechuudha. Haala kanatti nu deebisee jira rakkoo jiru jechuudha. Ulfaadhaa innaa obbo Kiyaar galatamaa. Ayyee egaa daawwattoota hordoftoota kabajamtoota chaayinaal Fuwaad Shoo jalatti jirtan marti keessanuyyuu koomantii jalatti yaada keessan nuuf kaa'uu hin dagatinaa.